Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna. Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyoon isin jaallatu ijoolleen tawaahidoo hundi keessan bakka lafa jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Biyya lafaa irratti gaarummaan nuti hojjennu samii irratti mindaa ta'ee nu kaffalama. Kanaafuu yeroo kamuu waan gaarii haa hojjennu dhaamsa qophii keenyaatiin. Guyyaa har'aa kana akkuma suuraa irratti ilaaltanii dargaggeessa guyyaa eebba isaatti waan dinqisiisaa waan gaarii barnoota nuuf dabarsuu danda'u kan dalage kan hojjete tokko kaasnee nutoo asirraa maal baranna kan jedhu waliin laalla jechuudha. Mucaan kun egaa akkuma sooshaal miidiyaa garaa garaa irraa ilaalaa turtan Efreem jedhama jechuudha. Eebbifamaa kompiitar saayinsiiti. Bara 2014tti Yuunivarsiitii Addis Ababaa irraa kompiitar saayinsiidhaan kan eebbifame yommuu ta'u, kanaan dura immoo ogummaa biraatiin eebbifamee nama hojii baankii keessa hojjechaa ture ta'uu isaa intarviiyuu inni godhe irratti arganeetu jira jechuudha. Egaati Efreemi guyyaa kanatti maal raawwate, maal argate, maal argamsiise kan jedhu gabaabsinee ilaalla jechuudha. Haati isaa yookiin armeen isaa harka qallummaadhaan maatii jiraatan keessaa tokko waan taateef ijoollee ishee guddisuudhaaf jecha qoraan cabsitee baastee gabaatti gurgurtee kan isaan jiraachisaa turte ta'uu fi rakkoolee garaa garaa dabarsuudhaan dhukkuballee dabalatee yommuu dhukkubsachaa turtetti illee ciistee waa'ee ijoollee ishii kana yaada akka turte Efreem immoo akka ishii gargaaraa ture dubbatteetti. Haa ta'uutii egaa mucaan kun gaafa eebbasaa gaawonii yookiin uffata ittiin eebbifaman gaafa uffatu ani uffachuu nanaaf hin malu armee kiyyatu uffachuu mala jedhee gaawonii sana armee isaatti uffisee ofiisaa immoo qoraan ishiin baattee daldaltee isa barsiistee fi isa guddistee kana baatee haati kiyya haala kanaatiin ba'aa kana baattee na guddiste jechuudhaan haati isaa akka kabajamtuu fi haati kiyya immoo Itoophiyaadhaan fakkeeffamti. Itoophiyaan illee kabaja argachuu qabdi. Haala kiyya qofa osoo hin taane haati namoota hedduu qoraan baatan ijoollee isaanii kan guddisaa turan maqaan isaanii ol ka'uu qaba, kabajamuu qaba jechuudhaan dubbate. Kun egaa waa baay'ee irraa barachuu dandeenya. Ba'aa kiyya naaf baattee na guddiste, sadarkaa kanaan na geesse. Kanaafiyyuu uffata kana an uffachuudhaaf kan hin malee miti haadha kiyya uffachuu qabde jedhee haadha isaatti uffisee kennaa garaa garaa qopheessee kennee. Egaa meeqaan keenyatu walii keenyatti gammada. Meeqaan keenyatu ba'aa walii baannee dabarsine sana yaadata. Meeqaan keenyatu immoo yaadannoo haadha keenyaaf taasisa kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Haati nama mararti, haati nama guddiste, haati yartuu hin qabdu, haati daalattii hin qabdu. Kanaaf egaa baay'een namoota baratanii sadarkaa guddaarra gaafa gahanii harmeen isaanii yookiin haati isaanii akka namoota gurguddoo fi bebbeekamoo sana biratti mul'atan kan hin barbaanne hedduu isaaniitu jiru. Isheen haadha kiyya jedhamtee waamamuun irra hin jiraatu jechuudhaan haati isaa iyyeetti waan taateef namoonni akka hin arginee fi diinqa keessa kan ol ka'an hedduu isaanii jiru. Seenaa tokko kanaan wal qabsiisee isinitti hime mucaan tokko hojjetee erga qabeenyaa argatee booda beekamtee erga argatee cidha isaa gaggeeffate. Haati isaa garuu dhukkubsattuudha. Haati isaa dhukkubsattuu waan taateef guyyaa cidha isaa sana irratti akka hin argamne taasiseera. Diinqa keessa akka hin namni akka hin arginetti akka hin ooltu taasiseera. Namoota akkanaatu jiru ilaalaa. Maaliif waan dhukkubsattuu taateef haati isaa dhukkubsattuudha, haati isaa hiyyeettidha naan jedhu jedhee yaade jechuudha. Sababa waan biraatiif miti waan dhukkubsatteef qabe jechuudha. Namoonni baay'eenis haati isaanii hiyyeetti waan taateef, haati isaanii yookiin immoo dulloomtuu waan taateef, umuriin isaanii waan siqeef jecha bakka kabaja isaanii yookiin guyyaa kabaja isaanii sana irratti akka hin argamneef kan daangisan hedduu isaanii jiru. Yaada namoota kanaa fi yaada mucaa kanaa walirra qabdanii yoo ilaaltan baay'ee fardaa fi lafa walirraa fagaataa jechuudha. Nutus keessa keenya keessatti ammam kabaja maatii keenyaa kenna. Isa bichaa miti ammam walii keenyaaf immoo kabaja laanna. Obboleessi ammam obboleessa jaalata.
obboleettiin ammam obboleettiidhaaf jaalala qaba kan jedhu keessatti ilaaluun barbaachisaa. Maaliif yoo jettan kabaja akka olii kenninu kennaa akka olii kenninuu fi macaafni qulqulluullee ni deeggara. Namni haadha fi abbaa isaa kabaje eebbifamaadha. Kanaaf egaa kabaja kanaa fi ulfina haadholiidhaaf malu mul'isteetta jechuudhaan namoonni baay'een kennaa garaagaraa nama kanaaf kennan. Isarra darbee jechuudha akkuma argitan kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebees manneen dadhabdootaaf qarshiin warra tol ooltummaadhaan hojjetan irraa walitti qabamee guurrameerraa kan ijaarame keessaa mana tokko haadha isaadhaaf kennite. Hojii isaa akka hojjettuuf carraa hojii uumameef. Mucaan kunis immoo arraa jalqabee hojii seenuu qaba jechuudhaan hojii dabalataa isaaf laattame. Hojii gaarummaan haala kanaan nama kabachiisa waan ta'eef kanaafuu hundi keenya gaarummaan nuti biyya lafaa irratti hojjennu egaa mindaa ta'ee nuu kaffalamaa kan jennee dubbachaa turre isa kana. Gaarummaan inni hojjetu gaarummaan mucaan kun raawwate haati isaa kan dhokattee turte rakkoo keessa kan turte dararama keessa kan turte kabaja akka argattuuf uffata kabajaa sana kan itti uffise ana miti situ barate jechuudhaan carraa argate sana haadha isaadhaaf waan dabarsee laateef gaarummaan kana caalu hin jiru jechuudhaan carraa guddaa kan argate. Haadha isaas kabachiise ofiis kabaja argate. Kuni fooniin namoota fuulduratti kabaja akkanaa kan argannu yoo ta'e hafuuraan immoo egaa ammam waaqayyoon nu kabaja jennee yaaduun barbaachisaa. Yoo nuti nama kabajne yoo nuti nama jaallanne waaqayyoollee nu jaallata. Waan gaarii yoo nuti raawwanne waan gaariitu nuuf raawwatama. Namni waan facaafatee hammata jedhamee gaafa dubbatamu namni salphaatti yaada. Dhuguma namni waan facaafatee hammata. Mucaan kun hojii gaarummaa hojjete, hojii gaarummaa hojjeteen immoo ni badhaafame, kennaa argate, maatii isaa kabachiise laala. Kanaafuu nutis biyya lafaarratti umuriin keenya gaarii hojjechuudhaaf iyyuu nu hin ga'u. Namoonni baay'een garuu hammeenya dalaguudhaaf, hammeenya hojjechuudhaaf yeroo isaanii kan guban baay'ee jechuudha. Kanaafuu ararraa kaasnee mee hundumti keenya amma nu danda'ametti gaarummaa raawwannu. Hammeenya haa dhiisnu, gaarii duukaa bu'uu haa yaadu. Walammeessuu, waladheessuu, walirratti ka'uu osoo hin taane, wal utubuu, wal ijaaruu haa yaadu. Wal jibbuu, wal balleessuu osoo hin taane walii keenyaaf jaalala haa qabaannu. Meeqatu dachee kanarra gaafa teessanii ilaaltan waan baay'ee argitan. Obboleessii tokko gaafa hojjetee qabeenya argatee jijjiirrame maaf jijjiirrame jedhee meeqatu obboleessa isaatti dhaadata. Meeqatu obboleessa isaa jibba. Maaliif akkas ta'e obboleessi isaa jijjiirramuun barisa fayyadaama. Jijjiirramuu guddachuu amantaatti jabaachuun namootaa nu fayyada malee waan nu miidhu hin jiru. Kun egaa addunyaa keessa qofa miti. Mana amantaa keessa illee ni jira waan akkanaa. Kanaafuu mee sirriitti dhaabbannee yoo laalle maaliif ta'uu danda'e hafuurri xinaachaa yookiin immoo hafuurri jibbaa kuni addunyaa kana guutuu keessa darbee mana kiristaanatti illee darbeetu jira. Namni tokko tajaajilaan yoo cime barumsi isaa nama fuulduratti fudhatama yoo argate tajaajilli isaa nama fuulduratti fudhatama yoo argate karaa ittiin nama sana gad deebisuu barbaada malee namni karaa ittiin nama sana hutubee ofii immoo daandii namni suni qabatee deddeebi'ee waan namni sun argate argachuu hin barbaadu. Maaliif hinaaffaan adda addaa ni jira. Kuni gidduu keenyaa cabuu qaba. Fakkeenyaaf yoo laalle namoonni baay'een hojii gaggaarii hojjetan fuula miidiyaa kanaatiin bahanii hojii hojjetan jiru. Maaf hin jajjabeessine? Maaliif subscribe hin gooneef? Maaliif share hin gooneef? Maaliif gorsaan yaada wal bira hin dhaabbanne? Tokkummaan keenya nu cimsa bara. Mucaa fi haati namoonni lamaan kun jaalala isaan agarsiisanii fi qabsoo keessa darbessana addunyaadhaaf daqiiqaa muraasa keessatti mul'isanii addunyaa kana guutuu wal gahee fakkeenyummaa akkuma argatan sana nu hundi keenya sotoo jaalala walii qabaanne tokkoon keenya jaalala waliif qabnu waliif ibsine tokkummaadhaan wal cinaa dhaabbannee wal deeggarree addunyaan kun guutuun bar al takkaan jijjiiramuu ni dandeessi. Addunyaan jibbaan guutamte kun osoo namni hundi bifa tokkoon yaada tokkoon jiraatee jaalala qabaatee jaalalaan jijjiiramuu ni danda'a. Manni amantaa keenyas tajaajiltoonni mana amantaa keenyas warreen achi keessa tajaajilanis egaa kana cabsuun barbaachisaadha. Jibba cabsuun barbaachisaadha. Maaliif tajaajila namni tokko tajaajilutti kan inaafan jiru? Maaliif barbaachise? Hundumtuu kennaa isaa kenname qaba bara. Hafuurichi tokkodha. Kennaan garuu gargaridha jedha. Kennaa nuuf kennametti fayyadamne hundi keenya waan nu danda'amne osoo hojjenne walitti finnee immoo osoo waliin deeggarree wal ijaarree waan guddaa buusuu dandeenya.
Kanaafu waan gaarii waliif yaaduun barbaachisaa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 11 irratti isinii jedha. Hamoota taatanii osoo jirtanuu ijoollee keessaniif waan gaarii kennaa yoo kennuu beektanii Waaqayyo Gooftaan keessan immoo kana caala ammam akka isinii kennuu danda'u waan isin barbaadan akka isiniif laachuu danda'u hin beektanii deemuun jedha. Kanaafuu nuti walii keenyaaf hammeenya osoo hin taane jibba osoo hin taane walirratti qabu wal adheessuu osoo hin taane wal jibboo osoo hin taane boquu wal buusuu osoo hin taane wal kuffisuu osoo hin taane wal ijaaruun tokkummaa waliin jiraachuun jaalala waliif qooduun ni jira yoo ta'e kennaa kana yoo waliif ni laanna ta'e Waaqayyo immoo kana caalatti waan barbaadan isiniif ni raawwataa nuun jedha Macaafni Qulqulluun. Kanaafuu kana caalu immoo jireenya bara baraati lubbuu keenyaaf galaa qopheeffachuudhaaf hojiin nuti biyya lafaa irratti hojjennu murteessaadha. Kanaafuu nuti egaa biyya lafaa irratti hojii gaarummaa xiqqoo laallee ammana kan nu gammachiisu yoo ta'e ammana kan nu ajaa'ibsiisu nu dinqisiisu yoo ta'e hojii gaarummaa nuti fuula Waaqayyoo fuulduratti amantaadhaa fi hafuuraan hojjennu immoo Waaqayyoon ammam gammachiisa jennee yaaduun barbaachisaadha. Akkuma nani sin jaaladhe walii keessan jaalladhaa. Fuula Waaqayyoo fuulduratti wal jaalachuun keenya Waaqayyo gammachiisa. Waaqayyo ni gammachiisa. Wal jibbuun keenya immoo Waaqayyo ni gaddisiisa. Gaafa nuti wal jaallannu kaayyoon diinaan ni caba. Kanaafuu hundi keenya wal jaallachuun barbaachisaadha. Kan dogoggoree gara gaarummaatti wal deebisuun wal dhaga'uu wal dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Dhaloonni ammaa anumarraa eegalee akkuma kanoo gaariin bitaaf mirgatti akka hin jenneef bitaaf mirgaan akka hin laalleef kallattii takkicha bichaa qabattee akka deemtuu fi asiitiin itti godhamee oofamu sana kallattii tokkicha bichaa qabannee deemaa jirra. Kan kiyyatu ta'a adatu beekaa atin beektu adatu siif beekaa adatu guddaadha waan akkasitti qabannee kan deemaa jirru. Kuni haa cabu kuni dhiifamuu qaba. Tokkummaawwan keenya nu fayyada. Jaalalaan jiraachuu keenya nu fayyada. Har'a namoonni baay'een badaa jiran amantaa isaanii gadhiisanii fannoo isaanii kutanii kan ba'an hedduu isaanii jechuudha. Kuni maalirraa ka'e tokkoomuu dadhabuurraa wal dhaggeeffachuu dadhabuurraa barumsa laachuun dhabamee miti. Kallattii hundaan barnoonni laatama garuu barnoota laattamu sana dhagahuu dadhabuurraa kan ka'e. Aniyyuu beeka maafan kana baluu dhagaa abalu waa'ee kiyya naaf hin beeku jechuudhaani. Aniyyuu beeka waan ta'eef nama tokko dhaggeeffachuun narra hin jiraatu jechuudha yaada gana fudhatanii kan deeman hedduutu jiru. Kanaafuu waan gaarii hojjechuun barbaachisaa akkuma ta'e walii keenyaaf waan gaarii yaaduunis barbaachisaa. Har'a garuu namoonni waan gaarii namootaaf gaafa raawwatamu hin jaallatan. Fuulli isaanii gurraacha. Gara maaliif kana ta'uu danda'e jedhanii keessa seenanii waan sana sakatta'uu barbaadan. Kun immoo kutaa Macaafa Qulqulluu keessattis kaawwamee jira. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 10 irratti Maariyaam Magdalaawwiin mana Simoonitti deemtee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin shittoo gatii guddaadhaan bitame sana irratti dhangalaastee mimmaashiidhaan boostee rifeensa mataashiidhaan gaafa mimmaashii sana irraa xaragdu namoonni baay'een ishee rakkisaa turan. Akkamittiin ishee ilaala? Akkamittiin ishee faanaasa? Akkamittiin luka isaa irratti kufte jedhanii kana yaadaa turan. Waaqayyo garuu maaliidhaaf ishee rakkistu isheen bar waan gaarii naaf goote jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 26 lakkoofsa 10 irratti. Kanaafuu waan gaarii hojjechuun barbaachisaa akka ta'e nuti amma kan irratti wal rakkisaa jirru namni tokko waan gaarii yoo hojjete waan gaarii sana deeggaru rakkoon keenya laala. Namoonni baay'een waan gaarii sun akkamitti uumame akkamitti kun ta'uu danda'e jedhanii faallaa sanaa yaadudha. Namni tokko waan gaarii yoo hojjete jajjabeeffamuutu irra jiraata ture. Garuu rakkoon keenya immoo nama sana jajjabeessuu osoo hin taane nama sana laaffisu. Amma akkuma bakka baay'eetti jechuudha bakka waan gaariin hojjetamutti hin argaman namoonni. Fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa yoo ilaaltan gara TikTok, YouTube'tiin haa ta'u wantoonni gaggaariin guyyaa guyyaadhaa gaafa gadhiifaman waan sana laaluun barbaadu. Waan namaa laaluu barbaada. Bakka badaa'ee ooluu barbaada nama. Bakka wacni jiru, bakka waliigalteen hin jirre, falmiin jiru ooluu barbaada nama. Yaadni isaa gara sanitti fudhatameera. Bakka waan gaariin hojjetamu gonkumayyuu ilaaluu fi deeggaruu sin barbaadu. Laalellee galatoomii gaariidha jechuun barbaadu. Thank you jechuun barbaadu. Dhaqee isa bakka gaariin taane sanitti nama arrabsuu barbaada. Yookiin immoo waa'ee waan biraa dubbachuu barbaada.
Kanaafuu waan akkanaa nu nawwaata'u waan akkanaa keessa haa baanu. Kanaafuu egaa waan gaarii hojjechuun barbaachisaa akkuma ta'e waan gaariin biyya lafaa irratti bichaa miti. Lubbuu keenyaafis mootummaa waaqayyootti kan nu galchuu danda'u waan gaariidha waan ta'eef waan gaariin nuti asitti hojjennu samii irratti mindaa ta'ee nu kaffalama jennee yeroo hunda kan dubbannuuf kanaafidha. Kanaafuu namoonni baay'een keessan bakka gaarii hin oolle bakka hin taane ooltan mana namaa bakki isin hin fakkaanne kan deemtan hundi keessan waan gaarii kan ta'e isa keessan neessanii hamaa namaa hordofuu ilaaluu kan barbaaddan abalu maal jedhe jettanii waa'ee ammeenya nama sanaa fi waa'ee adeemsa nama sanaa hordofuu kan barbaaddan waan akka isin hin fayyadu waan ta'eef iyyuu gara gaarii keessanitti deebi'aa gara mana kiristaanaatti deebi'aa ofii keessanitti deebi'aa yaada jedhu isinii dabarsuu barbaada jechuudha guyyaa irraa kana jechuudha. Kanaafuu ergaa guddaadha kan nu dabarsu waan ta'eef kanaafuu haadha keenya bichaa miti nu walii keenyaaf obbolaadha waan ta'eef obboleessi keenya gaafa badu obboleettiin keenya bakka hin taanetti gaafa baddu ilaaluun nurra jiraatu. Kanaafuu daandii qajeelinaatti haa deebisnu baga baddee baga ta'e baga taati jechuu osoo hin ta'in amma nu danda'ametti nama sana gorsinee gara gaarummaatti haa deebisnu walii keenyaan taanee tokkummaadhaan haa jiraannu. Qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irratti gaarummaa agarsiisuudhaaf jaalala agarsiisuudhaaf waan gaarii hojjechuudhaaf walitti qabamuu keenya hin dhiisnu akkuma jedhe egaa waan gaarii hojjechuudhaaf walitti haa qabamnu. Jibba osoo hin taane jaalala agarsiisuudhaaf walitti haa qabamnu. Hammeenya osoo hin taane gargar bahiinsa osoo hin taane tokkummaa uumuudhaaf walitti haa qabamnu. Waa'ee biyya lafaa faarsuuf osoo hin taane sagalee waaqayyoo dhagahuudhaaf waaqayyoon galateeffachuudhaaf faarsuudhaaf walitti haa qabamnu. Kanaafuu mee warreen yaada garaa garaatiin mana kiristaanaa keessaatii baatanii fagaattanii turtanis ammas mana kiristaanaa keessa jirtan koottaa waliin taane sagalee waaqayyoo haa barannu waan gaarii haa raawwannu. Barri dhumaarra geenyeetu jirra bara dhumaarra geenyee jirra guyyaa dhufaatii waaqayyoo sanitti deebii kan nuuf ta'uu danda'u galaa haa qopheeffannu. Addunyaan kun hundumtuu ni darba. Wanti har'a nutti bareedu wanti har'a nutti mul'atu hundumtuu ni darba. Kan hin darbine garuu waaqayyoodha sagalee isaati. Kanaafuu isaatiin haa jiraannu walaa gorfannu qalbii keenya jijjiirrannee gara waaqayyootti haa deebinuun dhaamsa qophii keenya har'aatiin hanga yoonaatti nu faana taatanii kan nu hordoftan hundumti keessan galatooma. Haaraa taatanii gara chaayinaalii kanaatti kan dhuftan immoo chaayinaaliin kun gara fuulduraattis akkuma kanaan duraa barachaa turre amma immoo irra caalaatti barnoota mana amantaa keenya kan irratti barannuu fi waan gaariin kan irratti isinii darbu waan ta'eef kanaaf isinis yaada keessaniin deeggaruudhaan warreen haaraa taatan subscribe taasisuudhaan share taasisuudhaan like gochuudhaan koottaa sagalee waaqayyoo baradhaa. Obboleessa keessanidha isin obboloota koodha waan ta'eef walii keenyan taane waan galaa lubbuu keenyaa nu ta'uu danda'u biyya lafaa irratti gaarummaa haa hojjennu. Wangeela Maatewos boqonnaa 12 lakkoofsa 35 irratti namni gaariin laphee isaa keessaa waan gaarii baasa namni hamaan immoo laphee isaa keessaatii waan hamaa baasa akkuma jedhe yeroon kun yeroo itti waan hamaa baasnu osoo hin ta'in yeroon kun yeroo itti waan gaarii baasnu waan gaarii hojjennu gaabbii gallee qalbii keenya jijjiirrannee gara waaqayyootti deebinu waaqayyos akka gara keenyatti deebi'u taasisnudha waan ta'eef kanaafuu isa kana yaaddanii waa'een biyya lafaa niigaa haafu jettanii gara waaqayyootti akka deebitanidha jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti waa'een biyya lafaa gochaan biyya lafaa hammeenyi biyya lafaa har'arraa jalqabee nu haa ga'u jennee yeroo itti murteessinee gara waaqayyootti deebinudha jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irratti namni addunyaa kana guutummaa isaa yoo kan isaa taasifate lubbuu isaa garuu yoo dhabe maal faayidaa isaaf qaba akkuma jedhu lubbuu keenya dhabnee faayidaa nuuf hin qabu. Addunyaan nutti mul'atu wanti bareedu hundumtuu lubbuu keenya akka nu dhabsiisne qabeenyi nutti bareedu qabeenyi nutti tolu hundumtuu nutti mi'aawu aasaan biyya lafaa nutti mi'aawu hundumtuu lubbuu keenya akka nu dhabsiisne ilaallachaa haa deebinu. Dhaamsa qophii keenyaati qophii keenya kan biraadhaan walitti deemnutti nagaan tura.